Shamarran kamuu jecha tokkoon hin goyyomsaa. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladhee Wallaggatti yeroo ta'u kanan guddadhee barnoota kiyyallee ijoollummaatti seenee hanga kutaa 8tti kanin baradhe Jimmattidha. Abbaan koollee abbaa qabeenyaa waan tureef barnoota koo kutaa 8ffaa akkuman ga'een araadaawwan garaagaraa kanneen akka jimaa qama'uu, tamboo aarsuu, shiishaa harkisuu fi kanneen kana fakkaatan ijoollummaa maaniin jalqabe. Hiriyoonni natti madaqan akkan qarshii argadhu waan beekaniif amala kanatti baay'ee na jajjabeessu. Erga kanaallee manaa bahee ala buluu jalqabeen mana sirbaa fi ragadaa dubartoota garaagaraa waliin buluun amala gara biraanatti ta'ee amala koo kana maatiin koollee darbanii akka narratti baran taasise. Halkan erga maatiin kiyya rafanii obboloota koo lamaan dubartoota goyyomseen balbala banadheen mana sirbaa bulaa. Qarshii waan hin qabuuf galgala yeroo rafu sana dubartii 2 yookiin 3 gidduun bulaa. Haala kanaan jireenya waggaa tokkoo ergan jiraadhee booda maqaan koo alatti waan ba'eef abbaan koo akkan adabadhee taa'uuf magaala keessatti suuqii naaf banee hojjedhu jedhee natti kennus haa ta'utii garuu amalli barame al takkaatti waan namarraan godaanneef mi'a suuqii sana keessa jirtu gurgureen walakkaasaa ergan balleessee booda abbaan koo hinna ajjeesa jedhee waan hin sodaadheef qarshii hangan qabachuu danda'u fudhadheen gara magaalaa Dirree Dawaatti bade. Dirree Dawaallee ergan seenee booda namoota dhalootaan Jimma ta'an gara Saawud Arabiyaatti baduu barbaadan waan hin argadheef gariin isaanii qarshiin illee gargaareen Jibuutii seennee karaa galaanaa Yamanitti erga ceenee booda Rabbi nu gargaaree hundi keenyiyyuu Saawud Arabiyaa seenne. Egaan ilmoon Oromoos ta'e biyya Itoophiyaas ta'e Afrikaa gara biraarraa gara Saawud Arabiyaatti kan imalu dalagatee mataasaa fi maatii isaa jijjiiruu haajaa godhatee dhufa. Anaaf maatiin kiyya abbaa qabeenyaa waan ta'aniif calluma jedheen as taa'een kaan gara biyyaatti yeroo qarshii ergu ani immoo abbaa koo rakkiseen sobee boo'een qarshii guddaa gara biyya ormaatti erga. Amalli araada keessa buluu biyya ormaa dhufeen illee waan darannatti caaleef dubartoota dalagaarra jiran dalagaarraa baasiseen baatii tokko baatii 2 erga waliin hin ture booda ofirraatiin ari'a. Tooftaan ittiin dubartoota hundumaa harka kiyya galchadhu immoo abbaan kiyya abbaa qabeenyaadha. Umriin isaallee deemeera. Obboleettiin kiyya tokko kan heerumte yeroo ta'u obboleettiin koo isheen quxisu immoo barnootarra jirti. Qabeenya abbaa kootti kan darbu ana waan ta'eef gatii tiraanispoortii qofa dalagadheen gara biyyaatti galaa. Na waliin galtee qabeenya abbaa koo dhaaluu ni barbaaddaa'e jedheen dubartii kamuu goyyomseen harka kiyya galfadha. Dalagaas yoo hiriyoota kootiin gorfameen eegalee baatii tokko yookiin immoo baatii walakkaa hojjedheen nama waliin walitti bu'een wal falaxeen addaan kutaa. Amalli koo kunanaaf irra deddeebiin waan ta'eef dalagee mataa kiyyaan argachuurra dubartoota dalagaarra jiran hanga abbaan kiyya qarshii naaf ergutti naaf liqeessaa jedheen hanga miindaa isaanii baatii tokkoofaa harkaa ergan fudhee booda bilbila kiyya jalaan cuhadha. Haala kanaan jireenya badii kana otoon jiraachaa jiruu guyyaa tokko garuu toora sooshaal miidiyaa feesbuukiitiin dubartii maqaa malee suura hin qabne keessaan kan hin dubbise jechoota garaagaraa qooduufis akka dubartoota kaanii tole jettee nagaallee naaf qooduu hin dandeenye. Booddee irratti garuu yeroon miisenjariitiin bilbiluu fi bilbila na jalaa kaastee maal akkas dhamaataa namni nama waliin kan taphatu yoo jalaa deebisan malee ofii barreessitee ofii owwaattaayii jettee afaan natti saaqqatte. Tooftaadhaan walii galuu erga yaalee booda guyyaa gara biraa akkuma dubartoota kaanii ishee se'een abbaan kiyya abbaa qabeenyaadha. Obboleettiin kiyya hangafaa heerumteetti kan eegoommoo barachaa jirti. Biyya galeen qabeenya abbaa koo kan dhaalu anadha. Amma immoo kan dalagachaan jiru gatiima tiraanispoortii hangan guuttadhuttidha. Natti heerumuu ni barbaaddaayii jechuun yeroon itti himu deebii
isheennaaf deebiste mataa na qabachiise. Maalati gurbaan gowwaan mataa buqqee Rabbi otoo jiruu qabeenya abbaa kee kan abdattu hojjettee waa argachuu otoo dandeessu sanuu biyya ormaa teessee qabeenya warra kee hawwitu yoo Rabbi siif godhe qabeenyi kan ofii hojjetantu namatti mi'aawaa hin gowwomiinii jettee akka arrabaas akka dheekkamsaas fakkeessitee natti dubbatte. Amma biyya ormaatii maal hojjechaa jirtaree jechuun illee loor na gaafattu homaa dalagaan jiru abbaa makiyyaan qarshii naaf ergi jedheen jiraachaatiin jiraa jedheen deebiseefi. Yeroo kanatti an namaa gadi akkan ta'ee fi dalagadheen mataa kootiin hojjedheen hanga argachuu hin dandeenyetti walakkaa dheeraa akkan ta'e natti himte. Baay'ees natti dhaga'ame. Natti muu qofallee otoo hin taane toora feesbuukii na dubbisaa jirtuun bilook na goote. Anis ergasii karaa bilbilaa kadhadheen ergan bansiifadhee booda naannoo turtii baatii 6 haasofsiiseen gaaffii jaalalaan gaafadhe fudhatte. Amalli ishii baay'ee ulfaataa waan naaf ta'eef waa'ee koo sobee bareechi akka itti dubbatuuf dargaggeessa gara biraa hiriyaa kootiin illee wal barsiiseen waa'ee koo wanta gaarii hedduu erga isheetti taphatee booda anaaf ishee walii gallee naannoo tokkollee waan jiraannuuf tole erga kana ta'ee yoom wal arginaa jechuun yeroon gaafadhuuni adaadaa koo fi mucaa adaadaa koo gaafadheen siifan deebisanaan jette. Erga kanaas adaadaa ishee yeroo gaafattu manatti otoo hin taane bakka suuqiitti akka wal arginuuf adaadaan ishee biraa dalagattu itti himte. Yeroo kanatti an erga wal arginee wal dhungachuun keenya waan hin oolleef haala nuuf mijeessii jechuun hin gaafadhaani. Yeroo kanatti mucayyoon kun edaa ati fuudhaaf otoo hin taane akkuma bakkeetti abbaa fe'e waliin barte anaan meeshaa pilaastikaa suuqiirraa bitamee itti fayyadamee deebisee gatamu nagoote moo yaa obboleessa koo hin dogongoriin ani ilma namaadhaa duras kanan si waliin taphadhee bultiidhaaf wanta na barbaadde seeni malee akka kana qoosaa jiraachuu kee hin beeku naan jechuun bilbila guutummaatti karaa telegiraamii, iimoo, feesbuukii, vaayibarii fi waasaappiin bilook na goote. karaa kamuu barbaadeen argachuu hin dandeenye. Otuun kanaan jiru biyyi ormaadhaatii poolisiidhaan qabameen gara biyya kootti deebi'e. Biyya galeen illee yeroon bilbiluu fi sagalee kiyya ta'uu bartee gurra kiyya irratti cufti. Erga sanaa garuu waa ta'e natti dhagahame. Hangan kana dura beekutti dubartii hedduu goyyomseen waa'ee qabeenyaa kaaseen sin fuudha yeroon jedhu torbee tokko torbee lama caalaa fuudhaaf nan diddu. Booddee irratti garuu harka kootti galfadheen akka garaa koo waan garaa koo raawwadha. Mucayyoo kana jireenya koo keessatti beekuun kiyya garuu hangam dubartiif kabajni akka malu duras dubartiitu qabeenyaan goyyomanii dhiirri kabaja isaanii gadi utee akka ilaalu taasise malee otoo of kabajanii akka mucayyoo kanaa kabaja isaaniif bakka guddaa kennanii yoona harka kiyya irrattis ta'ee harka dhiiraa gara biraatti hin goyyomaniin jedhe. Ergan deebi'ee dhufe ammas gara biyya ambaatti deebi'ee imaleen akkaawuntii gara biraa banadheen yeroon deemeen maqaa ishee barreesseen hiriyummaa karaa feesbuukii addi gochuuf jedhu istaatasiin ishee married yookiin immoo heerumteetti jedha. Kana dura akkasiin jedhu ture. Married to MS yookiin immoo nama maqaan MS jedhamutti heerumteetti dhaamsa jedhudha. Hangan sa'aatii kanarra gahutti suura ishee fi eenyummaa ishee hin beeku. Kadhani wal beeku barreeffamaa fi sagaleen qofa waan ta'eef tarii guyyaa wal beellamuuf kaane sana kan isheen yaada koo fudhachuu baatte fokkistuu waan taateefidha kan jedhu hiriyaa kiyya waliin shakkinan qaban ture. Haa ta'utii garuu guyyaa kana toora nama feesbuukiin heerumteetti jedhee naaf maxxanse jalaa piroofaayilii abbaa manaa ishee jala seeneen suuraa ishee yeroon argu baay'ee na ajaa'ibsiifatame. Bareedduu biiftuu urjii fakkaattudha. Guyyaa niikaa godhatte hiriyoonni ishee baga gammadde jechuun maqaa ishee waliin katabuun gammachuu isaanii yeroo ibsanii fi sirriitti ishee ta'uu bareen dhuguma nan inaafe. Harka kiyyaa fi dogongora kaleessan bareen mucayyoo waa hundumaan bareeddu bultiif taatu of harkaan dhabe. Jireenyi ishee kan milkii akka ta'u ammallee nan hawwaafi. Kaleessa balleessuudhaan
yookaan maatii koofillee gamsiisaa kanan ture har'a garuu sababa gorsa isheetti nama ta'een dalagaa dafqa koo hojjedheen of jiraachisaa dubartoota har'as bakka kaleessaatti na eeganii jireenya kaleessaatti na deebisuu barbaadan maalii yoo of kabajjani jedheen seenaa jaalallee koo kaaseefiin gorsa nan kennaafi gariin ni fudhatu gariin immoo anumatti deebisanii qoosu maali mucaan kun maaliin tuqamee silaa'oo kaleessaa akkana ture har'a maaltu kana godhe naan jedhu abbaan kiyyallee natti araaramee koottu yaa mucaa koo qabeenya hanga garaa keensiif ergaa na waliin hojjedhu jiraadhu biyya ormaatti rakkatiinii na jechaa jira ani garuu yaanni jaalallee koo kaleessaa jireenya koo waan qajeelcheef abbaa akkuma ati ifaajjii fidde anillee ifaajeen dalaguun qabaa yoon dadhabe bakka hin dadhabetti na gargaartaa jedheen deebiseefi abbaan kiyyallee amma ija araaraanaaf qabaa jaalalleen koo nama biraatti heerumte kuni hamma kanaa waa'ee isheetti jijjiiramuu koo waan tokko quba hin qabdu haa ta'utii garuu ergaa koo kana akka dhageessuuf abdii waan hin qabuuf guddaa galatoomii akka ati na sirreessite rabbi jireenya kee siifaa sirreessuu dubara akka kee kuma kitila nuufaa godhuu jechuun barbaadaanii balleessaa kiyya kaleessaaf rabbi dhiifatama akkanaaf godhuu fi milkiin gaarii jireenya koo gara boriitti akka na qunnamuuf kadhannaa keessaniin akka amantaa keessaniitti du'aa'inaaf godhaa ana obboleessa keessan biyya hambaarraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee xalayaa obboleessi keenya nuuf erge tokko siniif dubbiseen hin ka'a akka isin irraa barattanii hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu dhuguma rabbi dubara akkanaa addunyaa kanarratti nuuf haa baay'isu jecha obboleessa keenyaaf yaada keessan qoodaa fi akkanumallee kadhannaa keessanitti yaadadhaa jecha qophiin sa'aatii kanaaf siniif qabadhee dhiyaadhe illee kanuma fakkaatti haga yoonaatti na dhaggeeffachaa waan turtaniitiif guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada laayikii fi sheer gochuun illee akka na deeggartan kabajaan isin gaafachaa namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan illee anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiisa shoomeeti. Qophii gara biraatiin galgala hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa horaa bulaa.